Jirra jirtuu kabajamtoota hordoftoota keenya fayyaa keessanii sagantaan kun sagantaa fayyaa yeroo yerootti gama YouTube'n isiniif darbudha. Sagantaa keenya guyyaa laatiin kan waliin ilaallu wantoota guyyaa guyyaan barataman kanneen dhala dhabuudhaaf saaxiluu danda'an maal fa'i? Akkuma beekamu dhala dhabuun yeroo baay'ee akka dubartoota qofaatti ilaalama, garuu almost percentage'n isaa wal fakkaataadha. Dhiirotaaf of eeggannoo akkamii gochuu qabu kan jedhu gabaabatti ilaaluuf tokko laaptooppii kompiitaraa naannoo qaama saalaa keenyaa yookiin immoo mudhii keenyaa gara keenya yeroo dheeraaf fayyadamuun dhala dhabuuf nama saaxiluu danda'a. Kunis ho'inni naannoo qaama saalaa jiru baay'ee dabala. Akkuma beekamu naannoon cidhaanii ho'inni naannoo cidhaanii fi qaama keenya biroon yommuu kompiitara wal ga'u xiqqoo gadi bu'aadha. Kun immoo oomisha ispeermii keessatti bu'aa guddaa qaba jechuudha. Kanaaf taatiin kun rakkoo kanaaf nama saaxiluu danda'a waan ta'eef yoo fayyadamtan muka of jala kaa'aa yookiin wantoota garaagaraa of jala kaa'aa yookiin ofirra keessanii fayyadamna. Lama yeroo dheeraaf taa'atuu dhiisu. Fakkeenyaaf amma yeroo teessanis luka keessan baay'ee ofirra qaxxaamursiisanii taa'atuun gaarii miti. Gama biraan immoo paantii yookiin immoo uffata jala baay'ee isin qabu, surree baay'ee nama qabu yeroo dheeraa uffachuunis gaarii miti. Kanaaf bishaan ho'aadhaan yeroo hundumaa jaakuuzii ta'uu danda'a. Namoota baay'inaan yeroo dheeraa bishaan ho'aa fayyadaman jiraachuu danda'a. Deelii kunillee rakkoo akkasiif saaxiluu danda'a waan ta'eef of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Kan biraa immoo tiraawomaan yookiin sababa garaagaraadhaan kan ka'e naannoon cidhaanii keessa miidhamuu danda'a. Kanaaf of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha. Kan jedhu yoo barbaada keessiiwwan baay'ee jira. Salphaadhumatti taateewwan kun taateewwan salphaatti irraa of eeguun danda'amu jechuudha. Kanarraa of eegaa fayyaan dhabinaa. Share, subscribe godhaa.